Ashamar kafune hordoftoon Abduu Mobile abbi jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Mobile abbi subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Kabaja ayyaana irreechaatiin wal qabatee Finfinneen maal fakkaatti? Taateen barana godhame waggaa 3 booda jechuudha yeroo duraatii fi kan inni godhame. Jawaar barana maaliif callise jedhamee sagaleen isaa yeroo dheeraadhaaf kan dhabamte Jawaar Muhammadis dubbateeti jira. Akkasuma muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmadis baga geessan ergaa jiru dabarfateeti jira. Ammoo taateedhaan addaa miidiyaa biyyattii irratti waan takka argine hin beekne. Kennaaf waa afur anarraan tana guyyaadhaa kana qofa jechuudha. Waa afur taatee arraan tana addaa kan hin arge jechuudha. Kanallee mee isin biraan hin gaha. Akkasuma haala Finfinneen amma keessa jirtuu fi taateedhaan amma taa'ame waan social media kanarratti deemaatiin jiru jechuudha. Haga dhumaatitti na waliin tura. Ayyaana irreechaa kan baranaa waggaa 6 eega gartee kara Finfinneetti akka kabajamu eega gartee gadaama badhaadhinaa kana jechuudha. Haga gartee bilisiginnaan dhufte kana jechuudha. Akka Finfinneetti irreeffatamu eega jedhamee godhamee booda jechuudha. Yeroo duraatii fi yeroo lama jechuudha. Kan ammaa kanaan kan wal fakkaatu kan bara 2019 gaafa gartee Oromoon bilisoomne jira jedheetiin harka rukutaa ture san jechuudha. Gaafa sanirraa asitti jidduu kanatti ammoo haalota adda addaatu ture akkuma isin beektan adda citeetii dhoorgameetii Oromoon inumayyuu jechuun yoo galmeedha yookiin ammoo gartee karaa hayyamaa warra mootummaatii yoo seente malee Finfinnee seenuun yakka ture jechuudha. Uffata aadaa uffatte haga uffata ijoolleen uffata abbichuu jedhu yookiin ammoo abii jedhu yookiin waan akkas akkasii jechuudha. Walumaagalatti kan paartii badhaadhinaadhaa mul'isu as uffataniiti faa dhooffatanii jechuudha. Akkasii faa Finfinnee seenaa turan. Uffatuma aadaa uffattee Finfinnee seenuudhaaf ni deebifamta irreecharratti argamta jedhamte yoo waraqaa achirraa bulchiinsi yookiin ammoo warri gandaa siin kennin jechuudha. Amman tana karaa banaa taheeti akkasitti bahaadhaa kaabaa kibarraa inumayyuu waan isin ajaa'ibsiisu barana kanuma bara 2019 sanillee waan caalumatti fakkaata. Tokkoffaa fakkeenyaa fi hikiminnaan tolaa tajaajila jechuudha akka konkolaataadhaan socho'u kilinika socho'aa jechuudha. Fakkeenyaaf doktoroonni qophaa'anii ogeeyyonni fayyaa qophaa'anii namoota achirratti dhukkubsatan lakkoofsa kanaan nuqunnamaa kan jedhu qopheessanitti akkasuma sharaa iddoo adda addaatitti hidhanii akkasitti lakkoofsa tolaa kaahanii qopheessan jechuudha. Akkasuma kana qofaa miti kaa keessummootaaf jedhaniiti galma nama gartee tarii irreecha dhufu kana hunda fuudhuu danda'u. Galma akkana kanatu qophaa'e jechuudha. Akka namni gartee daandii gubbaan bulu jechuudha. Daandii gubbaa bulu hin jiru jechuudha miti. Jechuun wantoota addaa waa hedduu haala kanaaf mijatee haga tarii gaafa bara 2019 san caalallee irratti hojjetamee waan godhameedha jechuudha. Duuba ammas yeroo waa irreechaa himnu beekaa jechuun an ilaalcha gartee fakkeenyaa fi Oromoon guutuun waaqeffataa ta'eetiin achi dhaqeetiin achi taa irreeffatu yookiin ammoo haa waaqeffatu jechaan jiru beekan taatee taameedha kanneen himaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu ijoolleen musliimaa jechuudha. Akkasitti naaf quba qabaadha. Ani fakkeenyaaf ani musliimaa waa'ee irreecha dhaqee achi irreeffatuudhaan ilaallatu. Garuu waa'ee irreechaa wanni dubbannu fi wanni kun akkuma gartee Ustaaz Kaamil Shamsuu jedhe iddoo amantii fi aadaa birallee dabree iddoo gartee Oromoon itti hatta siyaasa yoo geggeeffatu iddoo itti gartee wal mari'atu tahee yeroo dabree tullee jira jedhe. Fakkeenyaaf kan gartee irreechi aadaa kiyya jedheetiin aadaa uffatee achi dhaqee suuraa ka'ullee mirga isaa. Akkasuma gartee kan amantii kooti jedhee achi dhaqeetiin waaqeffatullee mirga isaa. Garuu namayyuu amantii adda addaati qaba. Oromoon kaampaanii saamunaa tokko keessaa hin baane kan amantii tokko aadaa tokko akkasii san ta'uu hin danda'u jechuudha. Afaan isaa tokko ta'uyyuu akkasumatti gartee amantii adda addaa qaba. Aadaan isaa tokko ta'u Oromummaadhaan tokko ta'u biyya tokko walitti qabaatu sabaan dhiigaan tokko ta'uyyuu garuu amantii garagaraati jechuudha Oromoon kan hordofu. San akkasitti naaf quba qabaadha isin jechuu barbaadeeti. Duuba akkasuma gartee fakkeenyaaf ETV irra guddaan kan hin xiinxallee har'a isa kana. ETV irratti jechuudha. Yeroo duraatiif fakkeenyaaf har'a guyyaa guutuu haala jechuu dandeenyuun akkuma OBN titti jechuudha waa'ee irreechaa qofa sagantaa godhatee akkasitti gabaasaati ture jechuudha. Waa afur asirraa kan hin xiinxallee isin agarsiisa. ETV'n dura akkuma isin beektan yaa irreechaa baal basalaam indamikabbar akkas jedhee qofa kan isaan nu gabaasan jechuudha duraan. Garuu amman tana san osoo hin ta'ini akka ayyaana biyyattiidha. Fakkeenyaaf waa'ee kanaa maaliif seetan? Biyya san keessatti fakkeenyaaf Oromoon miliyoona 60 ta'ee miliyoona 6 waliin wal qixxaa'ee miliyoona 6 iyyuu hanqatee akkasumatti kan laalamu fakkeenyaaf gaanfa Afrikaa kana keessatti bara Oromoon kabaja guddaa qaba jechuun fakkeenyaaf namni afaan kana dubbatu Finfinnee caala gaanfa Afrikaa kana keessa jechaa miti osoo keessa deemtanii argitanii fakkeenyaaf Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa akkasuma Madagaskar bakka isaan irraa galtan nuun jedhan san jechuudha. Kanneen keessa deemtanii ilaaltan sababa afaan kana dubbatu bal'aa agartan jechuudha. Finfinnee caala inumayyuu bakkoota kanneen dubbatamaa jechuudha. Garuu Finfinnee keessatti wanni kun tahamuuni waanuma dirqamaati ture. Oromiyaan biyya yeroo jedhamu Oromoo qofaaf osoo hin taane aadaa isaa ta'u jiruu fi jireenya isaa ta'u akkaataa sochii kan pilaana biyya saniidhaa homa hundayyuu
afaan Oromoo kuni Oromoo qofaaf osoo hin ta'in gaanfa Afrikaatiifuu jedhamami biyya san keessatti duuba Oromiyaan suni utubaa Itoophiyaati jedhama ammoo sabni kun akkuma amma jenne akkuma gartee miiliyoona 60 sabaa fi sablammoota jedhame achuma keessatti awwaalamu osoo hin taane akkaataa har'a mul'ifame kana waan as duuba jiru hin beeknu akkaataa har'a itti mul'ate kanaadha kan taa'amuu qabu ETV'n fakkeenyaaf guyyaa guutuu akka ayyaana biyyattii godheetti kan inni itti dhiyeessaatiin ture hedduun fakkeenyaaf waashaan asirratti kan hin arga jechuudhaan dura tokkoffaa profaayil kafarii isaa yeroo duraatii fi kan irreechaa godhate akkasuma kunoo isa kana laala muummichi ministeeraa irreechaa ayyaana irreechaa sababeeffachuudhaan ergaa baga nagayaan geessan jedhu dabarfatan kan jedhu afaan Oromootiin ETV afaan Oromoo kan jedhu tokko jira kuni miidiyaa biyyattii EBC biyyattii jechuudha Ethiopia Broadcasting Corporation jechuudha yeroo duraatii fi afaan Oromootiin kan maxxansu argan yoo argitan asnaa kenna recover isaa wanna Facebook profile isaa kan duubarraa irreecharra kaatee arra ayyaana kanatu jira agarsiisuudhaaf yeroo duraatii faraan argan xiqqashoo irra gadi seeyxanii taateen kun hundi nu har'a saamee beekee kaa xiqqashoo irra gadi seeyxanii hiika alaabaa Oromoodha alaabaa abbaa gadaatii fi akkasuma akkaataa teessuma isiitii fi hiika qalama isiidha jedheeti hiika alaabaa kanaa kaahee tarii kun duraan illee jiraachuu danda'a akkaataan inni hiike kun garuu sirriitti fakkaatu sun waan biraati inni guddaan ammoo jechuudha gaazexeessaan akkanatti uffata aadaa Oromoodhaa uffatee kabaja gartee fakkeenyaaf har'a ayyaana guddatu jira ayyaana guddaa biyyaattu jira ayyaana guddaa sabaa fi sablammoota kan jedhamu sanii miti ayyaana guddaa biyyaattu jira sabni kun eega saba guddaa jenne eega gartee utubaa biyya sana jenne eega miiliyoona 60 jenne eega jiruu fi utubaan Itoophiyaadha Oromoo jenne haalli akkanaa kana ture jechuudha kan godhamuudha malee kana keessa akkaataan hundinuyyuu kana keessa dhufamaa jechuudha wanni biraa duuba jiraate hin beeknu kachuun wanni siyaasaa namaaf hin galu waan ta'eefidha duuba kanaan fakkeenyaaf waan ETV irratti arge kana hedduun dinqisiifadhe kuni taate yeroo duraatii fi kuni akkanumatti waan itti fufamuu qabuudha jechuudha jechuun as keessatti shirri biraa waan biraa yookiin as duuba taateen biraa yookiin amma kana aganaan akkanaan mul'ifamee gochi biraa yookiin taariika kanarra ulfaatu godhamu waan akkasii siyaasni hin beekamu waa'een siyaasaa kun san yeroo itti dhufneedha raaguun dandeenyu san yeroo itti dhufne agarra duba kuni waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha akkasuma jala bultii ayyaana irreechaa kanarratti akkaataa garteetti fakkeenyaaf Beenishaangul irraa akkasuma gartee Gaambeellaa irraa inumayyuu ka Gaambeellaa irraa dhufe ka Beenishaangul Gumuz irraa dhufe jechuudha bakka gartee uummanni keenya akkas keessatti qisaasamaatiin ture san keessa jechuudha irreechi ummata guddaa Oromoodhaa jedhe ummata guddaa Oromoo ummata guddaa gaanfa Afrikaa eega jenne irreecha as qofatti miti Oromiyaa qofa keessatti miti yookiin ammoo naannoo Oromiyaa qofa yookiin Finfinnee qofa keessatti miti nutillee naannoo keenyatti qopheessaati jirra Oromoon arra irreecha kana kabajuudhaaf Finfinnee dhuftan hundi isaanii akka dhuftanii achitti illee kabajaa yaamicha isiniif godha jedhe kanaadha kan barbaadamu saba kanarra saba guddaa kana eega jenne Oromiyaan biyya eega jenne Oromiyaa qofa keessatti sun ta'in Itoophiyaan sun guutuun Oromoo fakkaatu qabdi kana yeroo jedhamu yookiin ol aantummaadhaaf yookiin nama gabroomsuudhaaf osoo hin ta'in akkaatuma gartee Oromoon biyya saniidhaaf tahaa jiru akkaatuma Oromiyaan biyya saniif tahaa jirtutu kana ture jechuudha garuu warri booyu kun illee beeki boodarra dhugaatanatu nu harkaa ol baha ka jedhuudhaaf waan isaan bu'aniif waan biraa isinitti hin fakkaatin ummanni kun gartee gaafa dammaqetti yookiin ammoo gaafa mirga argatetti kana nu harkaa waan akkana dhugaatana nu harkaa ol baasa bakka gartee duraan dhoysine sabaa fi sablammoota jennee Itoophiyaa inni kaan fakkeenyaaf ammoo Wayyaanee sabaa fi sablammoota mirga sabaa fi sablammoota jechuudhaani isaanii miiliyoona 5 miiliyoona 6 fi saba miiliyoona 60 kanas walqixa yookiin walqixa yoo miti beeki fakkeenyaaf jechumaanuu jechuudha sabaa fi sablammoota jedhanii akkasumatti jumlamaan akkasii wal fakkeessaniiti akkasii keessan nu ukkaamsan jechuudha ka warri kun silaayyuu eenyuun jiru Itoophiyaawiidha wanni gartee aadaa jiru afaan kiyya jiru eenyummaa kiyya jiru Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru Itoophiyaawiidha bakka simoor Itoophiyaadha ati maaliin nogguu jedhamtellee Itoophiyaa jedhamtaa jechuudha duba fakkeenyaaf warra biyya bulchuu kanarraa illee wantoonni akkasii duraa waan mul'ataa turee fi akkaataan barana irratti hojjetan irreecha bara 2019 wanni irreechi bara 2019 kana caaluun fakkeenyaaf warroonni hooggantoonni siyaasaa hundi isaanii jechuudha fakkeenyaaf ABO HD OFECO ABO gartee jaalmaroodha yoo taate malee hundi isaanii Finfinnee keessa taa'aniiti akkasitti waliin kabajan inumayyuu fakkeenyaaf suuraalee dinqisiisoo gaafa gartee Joharii fi Shimallis Adaanech Abeebee akkas waliin taa'anii ayyaana kabajan Addisuu Araggaa kana yeroo gargaraatitti kan sheer ta'u jechuudha gaafa Oromoon bilisooma jeetiin akkasitti lafarra dhangala'aatiin ture san jechuudha ganaa gabrummaatti deebi'u gaafa Oromoon chaa ture san gaafa gartee ganaa Oromoon biyya qabate Oromoon hinduu Oromoon ajjeefamu jedhamaatiin ture san ganaa aangoon gartee ka walii kennamu siyaasaanii gaafa jedhamaa ture san jechuudha bara 2019 wantoota kanatu kanneen caalchisaa jechuudha garuu barana haa
Akkasillee gartee fakkeenyaa fi garaagarummaa siyaasaatiin namni ajjeefamaa jiraatuyyuu hidhamaa jiraatuyyuu paartii biltsiginnaa qofa ta'uyyuu akki sun dhabamuyyuu garuu akkaataan irreecha kana Oromoon Finfinnee kana dhufeetiin akkaataatti tokkummaa isaatti Oromoon Finfinnee keessatti maal akka ta'e akka mul'atuu fi ayyaanni Oromoodhaa kun akka biyyaa fakkaatu akkaataan gartee warri badhaadhinaa godhee fi akkasuma gartee bulchiinsi Finfinneedhaa godhe an hedduu dinqisiifadheetiin jira hedduu ajaa'ibsiifadhee kun waan jajjabeeffamuu qabu kallattiin hundinuu bara wanni gartee fakkeenyaaf Finfinneen teenna Finfinnee handhuura Oromiyaati yookiin dantaa addaa achirraa argachuudha maal wanni jedhamu kun hundinuu kallattii kanarra deemameetuma kan bira gahamuudha. Kanarratti akkaataan gartee aadaa fi turizimiin Oromiyaas bulchiinsi magaalaa Finfinnees akkasuma koreewwan kanarratti filameetiin jalaa hanga gubbaatitti filamee ijaarumsi adda addaadhaaf fakkeenyaaf kan gartee akkaataa abbootii gadaa jahan tuulamaadhaaf gartee fakkeenyaaf achi keessatti galmii kan ijaaramee wantoonni akkana kunniin manni barumsaa garaagaraa akkasuma gartee raawundi abaawutiin fakkeenyaaf kan karaaleen gartee maqaa Oromootiin mogga'e karaaleen gartee gootota Oromootiin mogga'e kan adda addaa jechuudha eebbifamuun asirratti gartee kunoo kana hojjenne barana kana hojjenne kana goone jedhaniitiin gartee achirratti fakkeenyaaf kan isaan mul'isan hundi isaatu waan jajjabeeffamuu qabuudha hedduu takkana gammachiiseeti jira jechuudha eega duuba bara 2019 yeroo cehumsa jennesan jechuudha yeroo cehumsaa sanii asitti yeroo duraatii fi kan bara 2023 kuni akka Itoophiyaatti kan bara 2016 kuni waan hedduu takka nama gammachiisuudha akka Oromoon Finfinnee irraallee abdii godhatu fuula duraafis Finfinnee akka an fedhu tarii naaf taati laata jedheetiin akka Oromoon abdii irraa horatu wanni biraa yoo duuba jiraate akkuma jirutti tahee jennee jirra akka abdii irraa horatu godhamee jira jechuudha ammoo kana hundarraayyuu kan nama daangessu hordofaatiin ture fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa akkasuma Adaanach Abeebee ministeerota adda addaa kan fakkeenyaaf qaamni gurguddaan kan irratti hirmaatan ministeera gartee aadaa fi ispoortiidha kan irratti argaman akkasuma keessummoonni adda addaa kan irratti argaman irratti haasawa godhame keessatti waa'een nageenyaa hin qabne isa kanaadha tokko ammoo kan nama gaddisiisu jechuudha waa'een nageenyaa hin qabne nageenya Oromiyaa irratti namichi tokkotu qofatu dubbate gabaabsee jechuudha inni iyyuu hedduun dinqisiifadhe nama san baala irraa dhufe jedhee irreechi nagaa akkasuma araara akkuma jedhame san nageenya Oromiyaa keessa jiruudha fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkamitti gartee fakkeenyaaf waa'ee nageenya araara buusuu irratti kan jedhu gabaabsee dubbate jechuudha. Sanii alaa jechuun caaluma jedhameeti dabarame Oromiyaan nagaa hin qabdu amma akkuma gartee Finfinnee keessatti akkana jedhame kanatti Oromiyaa keessa akka nageenyi bu'uu fi warri biyya bulchaatiin jiruu fi akkasuma gartee warri oolaadha nagaa buusuudhaaf keessattuu warri biyya bulchaatiin jiru wanni guddoon qulfiin isaan harka jirti waan taateef yoo waba waliin araaramanii Oromiyaan akka nagaa taatu bariyaa jara keenya namni Oromiyaa keessa nagaan bahee gala akkasuma gartee biyya namaa keessaa itti galeetiin nagaan qeetii jedhaqa akkas keessa jira beeki namni fakkeenyaaf Oromiyaa keessa qabalee takka dhaquudhaaf eessaa dhufte achirraa maaliif dhufte haga jedhamu takka jechuudha. Oromiyaa keessatti haalli akkamii akka jiru kaa irra guddaa san warra Oromiyaa keessa jirtu beeka. Kanaafuu kanarratti wanni godhamee fi akkasuma wanni agarra hin jiru. Bu'uurri waan hundaa nageenya waan ta'eef gaafa keessattuu oolaa waliin araaraman dhugaa dubbachuufan mootummaan kun diktaatara fedhaa ta'u. Waggaa kuma nu haa bulchu jechuun akkasiimi akkaataan baramaa waggaa kuma nu haa bulchu jedhamaami gaafa waa'ee rasaasaa Oromiyaa keessaa dhaabbatee Yatta yoo ligaruu danda'an kafaan olee dhaabanii biyyi sun rasaasarraa nagaa taatee diktaatara ta'an maal uummanni Kooriyaatu namicha gartee diktaatara san kabataa baxxee san jalatti bulaatuma jiraami gaafa san nagaan bulta bara amman tana waa'ee diktaatarummaatiif fi waa'ee siyaasaatiif akkuma Jawaaru jedhe Jawaar gaafa dhiyoo imala galatoo maaraatti dubbatee ture amman tana kan Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru waa'ee wal ajjeechaati malee waa'ee siyaasaatii miti jedhe kan deemaatiin jiru qaama si ajjeesayyuu hin beeytu akkanumatti lafaa kaamee abbaa barbaadeetu ati kana siin jedhee yookiin ammoo sababuma afaan walii deebisaa walitti wajabatanii kun abbaan fedhe si galaafata taargaan sitti maxxanfamu kabiraati jechuudha. Haala akkanaa kanarraa gaafa kuni dhabameetiin sababa diktaatarummaa biraatiin wal hidhuudhaa fi wal ajjeesuun kan biraa gaafa dhufe sun homaatii miti. Garuu haga nageenyi Oromiyaa keessatti hin boonetti haga warri biyya bulchaatiin jiruu fi waboon hin araaramnetti Oromoon osoo wannummaan fedhee godhameen tarii waan irraa waa argatu natti hin fakkaatu maaliif dura nagayaanuu bahee galuunu hawwiidha waan taateef jechuudha. Kabira ammoo Jawaar yeroo dheeraadhaaf gartee kan calliseetiin ture fakkeenyaaf gaafa ayyaana masqalaatis eeggamaa ture hin dubbanne Jawaar jechuudha. Ayyaanota hedduu irra utaale fakkeenyaaf amman tanaa yeroo duraatii fi baga irreecha geenne kan jedhu katabeeti jechuun namni hedduun maa callise Jawaar nagahumaayyuu haga jedhu takka jechuudha. Dubbiin bar waa'ee fakkeenyaaf irreechaadhaaf dubbatee masqalaaf dubbatee ayyaanaaf dubbatee akkasii kanaa miti bar. Jawaar yeroo arran tanaa ana kana tokkootitti osoo guutuutti illee callisee na gammachiisa. Garuu ammoo nagahuma
akkami maaliif calise ka jedhu sabni kun yaaddoo keessa ture jechuudha. Inni dubbachuu isaatitti namoota hedduutu gammadee gammachuu isaanii agarsiifataa jira jechuudha. Keessattuu eegannee waa'ee ayyaana lama moo akkas irra utaale garuu duraan yeroo ayyaana kamiyyuu baga geettan jedha. Akkuma biyyaatitti akkuma Itoophiyaatitti jechuu kiyya. Yeroo duraatiif dubbate kuni sabaaf gammachuu guddaa ta'etti argamee jira jechuudha. Akkasuma muummichi ministeera Abiy Ahmad bal'inaan waa'ee irreechaa akkasuma ibsuudhaani akkasuma waa'ee kabaja ayyaana irreechaa irratti sabni guddaan gaanfa Afrikaa kanatti tokkummaadhaan tokkoomee ayyaana kana kabajatee akkasumatti gartee akka badhaadhina qabateetiin cehullee dhaamaniiti jiran jechuudha. Akkaataan barana itti godhame walumaa galatti hedduu takka waan abdii namatti horuudha. Ati irreecha akka biraa jechuun akkaataa biraa akka adda addaatti kan amantii kiyya jedheetiin gartee waaqeffatusi kan akkasuma gartee aadaa kiyya jedheetiin achi dhaqeetuma suuraa ka'eetiin galusi akkuma Ustaaz Kaamil Shamsuu jedhe san kan gartee siyaasa geggeeffatusi akkaatuma hundattiyyuu akkuma barbaadetti haa ta'u bakka gartee akkaataan oromummaadhaa itti calaqqisaatiin jiru akkaataan gartee oromummaadhaa siyaasan ittiin akkanatti ifeetiin mul'ataa jiru kanaadha nuti gartee fakkeenyaaf ka oromummaa kanaa ka siyaasaa kana jechuudha kan nuti irraa nu gammachiisu. Kanaafuu kun waan jajjabeeffamuu qabudha. Irreecha sababeeffachuudhaan haa ta'u ayyaanuma barbaade gartee kanuma Oromoon kabaju ka biraatiyyuu haa ta'u waa'een oromummaadhaa dhimma biyyaa ta'uun haqa isaati jedheetii yaadaan. Kanaan xiinxalleen waa'ee irreecha ammaa kanarraa jechuudha haga maatitti taateedhaan boru taa'amu gurguddoo boru walitti deebina inshaallah. Ana Abdul Mobile Abdurai hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan haa tura.